Akkam jirtu daawwattoota keenya guyyaadhaan tana telegiraam irraanii kan dalagamaa ture nootkoinii kan jedhamu dalagamaan ture. Amma isatti aansuudhaan taappiswaabii kan jedhamu dhufee jira. Taappiswaabii kan jedhamu yeroo isaa xinnoo deemus amma guyyootii muraasatu hafaa jedhameeti yaadama. Egaa namoonni hin dalannees akkasuma akkaataa isaattis isin hin galle namoonni teettaniituma ilaalaa jirtan ni jira. Egaa namoonni baay'een na gaafataa jirtanii akkamittan dalaganii taappiswaabii akkamittan dalaganii innaa bootota isa fakkaatan kan akka haayin maasterii fa'a kan akkasaniin nu jedhu jedhaa na gaafataa turtanii innaa san akkamitti akka hojjetan isiniifi garsiisuudhaaf dhufee jira. Isatti aansuudhaan wantoota ani isiniif dhaamu tokko warroonni nootkoiniin yeroo duraa sanis nootkoiniin sobaa akkanuma tuttuqanii jajja'atiin haasaa turtanidha. Anis hojjedhee jira. Garuu sobaa miti. Ijoolleen baay'een akkasuma mallaqa hedduu gurguratanii jiran. Amma kanas laaluun qabdan jal'istaniitumaan laaluun qabdan. Egaa hojjechuu qabdanii jecha booda isin qoccoobuur amma irratti enerjii baay'een baastanii wanti investi gootanii jiru. Silkima keessan daataa ho'i intarneetaa xiqqoomaaf sii fayyadamtanii taappi gatuudha qofa. Kazaa invaayit namaa gootanii kooyinii ofiinuu isin dabalaa. Kana hojjechuu qabdan dhaamsa kana isin dabarsaa. Egaa adeemsumaan isin dabarsaa akkamitti akka hojjetan taappiswaanii liinkii isaa invaayit godhuudhaa fi guruppii keenya eebbitee kan jedhu keessaa argattanii ergasii invaayit godhuudhaaf invaayit gootanii erga isiniin baniin booda as bira istaartii jechuun seentu. Istaartii jettanii erga seentanii booda akkanatti achi isinii bana jechaadha liinkichi. Liinkichi yommuu akkana isinii banu as bira taaskii hedduu qabna. Taaskii kan jedhu kana VPN keessan banuudhaan taaskota kanneen hundaa fudhachuu hin dandeettu jechaadha. Walii qabaan karaa miliyoona tokkoo fi hanga wayiin fudhattu jecha miliyoona tokkoof lakka akkana fudhattu jechaadha. Sooliyaanaa waaleetii kan jedhu irraa hafee jira. Sooliyaanaa waaleetiin qara gurunyitii qabanii amma dammoo isaan waan wal gadhiisanii jiraniif biyaansi kanaanuyyuu taaskii hedduun fudhattu jechaadha. As biras invaayit godhuudhaan namoota hedduu liinkii keessan koppii godhaatiin sheer godhuudhaanii fi nama saniini hedduu isaa wanni isinii dabalaa jechaadha. As bira isinii dabalaa jechaadha isinii lakkaa deema. Taaskii haga nama wanna gootanii isinii dabalaa jechaadha. Amma fakkeenyaaf nama sadiidhaayyuu yoo guuttanii ergitan namni sadii yoo invaayit isinii godhe 50,000 argattu jechaadha. Nama 10 akkasumatti isinii dabalaa deema jechaadha. As bira dammoo innummaaniyyuu giraandi maasterii wanni immaa isinii taphattaniyyuu taap adada gootaniin isinii dabalaa deema jechaadha. Amma kuni miliyoona 5 yoo xumure ofiitiyyuu miliyoona 1 boonasii kennaa jechaadha. Isanti aansuudhaan as bira wanta bitachuu qabdan keessaa bootis kan jedhu kana keessaa leevilii keessan cammaruu qabdu jechaadha. Baay'ee leevilii kana cammaruun baay'ee barbaachisaadha. As bira taappi boot kan jedhu kana yoo bitattan taappi bootii kanaan ofii isaatuyyuu isinii bitaa deemaa jechaadha. As bira kilik godhuu irra deemtanii jechaadha. Ofiitiyyuu bahaa yoo seentan haga 200,000 akkan isinii hojjetu jira jechaadha. Kuni leevilii adaduma isin dabalattanii isinii dabalaa deemaa jecha enerjii isaa 200,000 bitaatiin dabalaa deemtan enerjii isaa isinii dabalaa deema. Amma kan 11 laakka'u kan yoo tokkotti daballe 12 laakkaa'aa jechaadha. 12 isin laakkaa'aa jechaadha. Isa bituun baay'ee barbaachisaadha. Itti aansuudhaan as bira fuul taankiin kunillee jira. As bira immoo fuul taankii kan jedhu kunii fi taappiing guruu kan jedhu kun fuul taankii kan jedhu kun enerjii keessa isinii guutaa jechaadha. Enerjii keessan fuul isinii godha si'a 3 isinii kenna guyyaa tokkotti adada guyyaatiin sa'a 24 laakkaa'aa jira. Amma naka biraa naan kennuudhaaf guyyaa fayyadamee fixee jira. Kunis wanni isin qabdan amma fakkeenyaaf kan 12 laakka'u kun ixifii lamaan isin laakkaa'aa jechaadha yoo isa fayyadamtan. Isa fayyadamtan ixifii lama isin laakkaa'aa jechaadha. Kanaafuu kanneen akkana fayyadamaatiin wanni keessan baay'ee lakkoofsisuu hin dandeettu jechaadha. Innaa taphadhaa boodarra wanta ta'u ilaallaa. Biizneetii ilaallee booda nu qocca'uu irra gaabbuu irra taphanneetiin biyaansii awanis amma erga bajammaree baay'een turre miliyoona 5 seenuu jira jechaadha. Ergaa isinis yoo jammartan baay'ee sun turin guyyaa muraasa keessa ta'an amma
taasisa sanii bichaa fudhachuudhaan miliyoona ganaa seenee jira. Isinis yoo deemtan ammas yoo jammartan guyyaa isaa muramu ga'ee jiradhanii ammas yoo jammartan hin dandeettu jechaadha. Naa daawwattoota keenya viidiyoon Tapswap kennaaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Viidiyoo keenya like gochuun dagatinaa akkasumas subscribe nu godhaa. Guruppii keenya Telegiraamaa dammoo share gochuun dagatinaa. Turtii gaarii isin jedha.